وقاجها كانت سكومن أنا أرسي تجرا قوية ما تكمي وان سنسل بسوي وجد بيها سكومن دوكا كيا كنا ملء سيقلتي لا برو برتي أنا برو لي سنرا كلي Riki cikun nu jesi sun every share riki cikun nu jesi sun itu noro mola. Komando kita kotu. Iya, noro mola kasane rafe. Ilmu muslimati. Ilmu muslimati. Nama amma me akan ada komando ni manu jadi. Taring komando kagiya tuan Allah. Nama wan najis agak naga kau La noro mola kasane rafe ilmu terkati. Si komando kesa yo berbadan kilo nadang kota dah. Ya. Masa nadang kota dah berbadan si komando ani masir kati. Anak pakai apa komando ini jangan ada sih gile. Ini degaras sih himakoy. Apa kaya godini arsis godini arsis. Arsis itu arsis ba. Akas semua godini balik le godina balik. Jaro ani gitu karena warna barbado. Itu ya. Bale toko namni bale toko yok aba nomidan aka arsin diga kiya opode sakiya gede birman aka suma yo arsin toko midame bale aka opode sakiya yani diga kiya gede ni birman godini aku megiro tae hundinu danga aba hundinu mo fere grata kuni le sule garu toko ma kene chime aka tifu male kama wali ani witi aka ya wala no masta wala aka si kodada Ya, tu ni akan sih beta mau mandiri gua kaba sanil lain degara Amerika lain degara Amerika lain wandu aja deh ini degara warra ini man jadi sanil le ba lagi tu baik atau kuno war amanta aja jiru baik atau isa wolin nama tu kujete himacun nama phone karkaronya tu yecu nama najis akan ada lagi Niko manto orte ilman arse Sinjalada unta koko garse. Boleh so si komando yo berbadan kilo raga dan kota dan hotel masih di sirkan. Iya. Takkan gue ya. Beta kami kana walin. Ayo Rabbi. Amal le. No, nage. Siu garu. Yo abal le. Ni aka numan. Ni arti da barse walin ken ni. Nak kami walin ken ni. Nage jiu amana ni aka dun fa wala da. Adeem Qur'aana nullee bakka feenen qarana achirraa kana achirra taa'eetiin akkana sanuu osoo nabiyyi bira arrabsa carraa eeggata keessa taa'e kana sheeka amma kunu sheeka rakko wallahi rakko akkasi warri komando kun illee yoo namni balleessee namatti waliin kopilinki kuma galchaati Assalamualaikum tagalen dia juga ya. Waalaikumsalam. Walumaa gala si komandoo ni jibbina nama si komandoo kana keessa jiru karbaa fi kamsa addaan hin beekne jibba akka kiyyatti kasi komandoo kana keessa rabbi uume ummata kana keessa rabbi uume jechuu yoo barbaade hadha nama ta'a yoo barbaade jinnii ta'a yoo barbaade shayxaana ta'a yoo barbaade munaafiqa ta'a yoo barbaade tigree ta'a yoo barbaade oromoo ta'a yoo barbaade arsii ta'a yoo barbaade baale ta'a yoo barbaade harargee ta'a yoo hommaan inni hin taane hin jiru jechuu kana komadhaa malee jarana dhalaa fi dhalooma teessanii wakkatina dhala kaleessa walumaa galatti jecha kana yoo dhugoonfatte waan takkan tuytu akkanaa kanatti uduu an deemta kushuu an deemta yoo ani sikkisaa mandoo nama mata balleessaa jiru amma imrishaan kun si komando ma waa jedhu malee amma yeroo baay'ee yeroo akkas ijoolleen namni wal lolu si yeroo hin beekta ziyaada ana jaanaa situ beekati lama hiriyaa keessaallee sirrii waliin dhufee na qabdan imrishaan kun birrii ofiitiinuu nama gargaaraa ture bara ijoollee amma warri immoo gandummaan deelisu kun osoo saantii takkatti kafaltanii ta'e risiitii qabdanii meebii qabaachuu dhabu danda'a mucaan kun hunda isaatiin illee yeroo isaatiin illee gargaarsa hunda argamaa ture. Garuu isaan ol baasatee inni matu miidiyaa irratti baluun gargaare namni amma yoo waa gargaaru risiitii maxxansanii arga. Bonisha garatoo makaraan alaatti amee
Waa'ee ijoollee xiqqoo mandoo kanarratti qo'atu badha yaadni yaada keessan garaagaraa. Abba haqa. Injira sagalee? Injira Sheikh Ahmad. Lalu kitaaba. Ayyee. Balee Arsiin gantumaa irraa dhaabadhaa. Balee Arsiin gantumaa irraa dhaabadhaa. Balee Arsiin gantumaa irraa dhaabadhaa. Tokkummaa bakka qabaa nuti tokkummaa qaba. Wanta billahi bu'ee wanta dhageeffadhe. Dhageeffadha. Wallahi ijoolleen macaacurre asirra agarteettini waan agarte amantii ofiitiin qoostu hin beeku waan san bakka san agarteettini warsuun amantii waan taate hin beekani sikkoo mandollee bakka hin buutu humaa goolli ofitti dhahaa jirti jechuudha. Sanaan diyyattu gaafata gaafa jarri ay jala gadi tarte tuutti madoosha hadiida qabattee eeydi waa likkii jaraa jala kanatti argatanii jechuudha. Sinun dhugaadha bitetti ilmaan sikkoo mandoo wal jajjabeessaa tokkummaa keessan jabeessaa sinii gale waliin daddarbinaa kanuma dhaamsi kiyya kaaraa waliif ijana gubee dubbadhaamee dhugoo ilmaan sikkoo mandoo wal jabeessite biyyaa diiggituufi oi ijoollee baalagee tana eenyuuf ulee ta'ee fi deemaa ni jira. Ijoollee tana amma namni balleessuu hin danda'u. Namni rakkoo qabu eenyu. Diriirsanii walii himanii wal qabuu danda'uu irra jiraata nama. Wallaahi billaahi. Amma Wari dhageeffadhu Ziyo kubbaa jala kana dhiitan miskiinni baadiyyaa mara keessa dhumaa ture durillee nuti gaafa sanillee sagalee teena dhagaamuutite malee kubbaa jala kun dhiitan sheexaanonni kunniin dhiitan daa'iman teena dhumaati lagaa waan kana atiitti nurraa jira. ila naagala beeyta namni awwalatti rakkoo baatu ila baare jedhe Abdallah fakkii no garuu akkasii miti kakaa birriidha hajalatti qabeetiniin akka waan miniliki faarsu eenyu gada biif diidaa wallahi billahi silaa nuti hin dhaamna hin balleessina garuu gara keenya kana yoo waa balleessee jedhe gara keessan kana fiigee dhufaa gaafa gara keessan dhufee nuti ilmaan sikkoo mandooti jedhu qaata piroofaayilii irra guurattee dhufa namni. Laa sikkoo mandoo beeyna boleessa sikkoo mandoo wayitu hin jiru. Sikkoo mandoo maali? Sikkoo mandoo miti nuti baale isin baale nu darsiidha. Oromummaa wali qabna. Yoo namni akka jedhu piroofaayilii irratti namni guuratee dhufee akka jarri sun humna godhatu eenyutu taasisa. Warra dhuguma laa faarfa wanni amma waan tokko ziiwudha dhageeffadha.